Harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti. Har'a waa xinnoo ishee isinitti agarsiisuun dhufee wanti isinitti agarsiisuu barbaades akka dura argitanii kana argitu mund maaksii jechuudha. Maaksii afaanii akkamittiin haala salphaatiin mana keenya keessatti carqiin itti toleera gosa barbaannee bifa barbaanne irraa akkamittiin akka hojjetannu yoo hodhannu kalarii wayyaa keenyaatiin waan barbaanne bifa jaallannuuni bifa wayyaa keenya hundumaa yeroo uffannu wajjin deemuuni akkaataatti saada salphaatiin hojjetannudha. Kan inni isiniif fedhee dhufe har'aa kana amman hojjedhe ka'ee keessaagaa asiin akka argitan kirrii harkaaniin hodhanii harkaan hodhachuu hin dandeessu beekaadha. Maaliif namoonni naannoo keenya biyya keenya keessa jirtanii maashinii wayyaa hodhu yookiin nama hodhisiisuu dadhabuurraa haala salphaatiin ani ogummaa harkaan hodhullee badaan qabu garuu ani hodhadheera akka kanaatti hodhachuu hin dandeessu. Kana yeroo kaa'atamu ilaala akkatti bareedu akkatti godhanne la argitanii ila kalaricha baay'een jaalladhaani bifan jaalladhuun kan inni hodhadhe akkattiini akkas kunoo asiinis kunoo haala bareedaadha ila amma barbaade guddisuu nan danda'a jechuudha la akkatti yoon barbaade akkas godhee yoon barbaade akkattiin haala kanaatiin kunoo akka kanatti fayyadamuu hin dandeessu. Kalaricha baay'een jaalladha kanaafidha. Isinitti agarsiisuun dhufe haala salphaatiin akkamitti mana keessanitti hojjetattu nama baay'eedhaaf hojjechuu akka dandeessan nama gargaaruu akka dandeessaniifidha. Na hordofaa karaa xinnoo ishee akkamittiin akka hojjettan isinitti argisiisaa jechuudha. Achis na hordofaa gara wantan hojjettu amma kanan gadi butu kanadha. Wantan qopheeffadhee waan nu barbaachisu marfeedha. Kana maaksii kana immoo ittiin haga isaa safaruufidha. Kun amma inni silaa ofii koofiin hodhadhe guddaadha. Inni kun immoo mucaa koofiin hodhaa jechuudha. Maaksii kanatti safaruu fedheetan hamma rogaa amma isa ga'uu isaafidha waan xinnoo waan ta'eef carqii kanan qopheeffadhen carqii barbaadan irraa qopheeffachuu hin dandeessu. Carqii isaa baay'ee yeroo murtan yeroo hodhitan kan isiniif mijatu haa ta'u malee yooma rakkoo hin qabu. Kanan qopheeffadhen amma fakkeenyaaf kana asirran ka'a yookiin amma afaan keessan ga'u amma furdina keessanii amma guddina fuula keessaniitiin tilmaamtanii hojjetachuu hin dandeessu jechuudha. Ammanii asitti muraa jechuudha. Ready amma mucaa koof barbaadu waan an beekuuf iddoo kanatti muraa. Kana amma akkattiin muree kun fuula mucaa koo hin hiigaa jechuudha. Kana amma haala akkamiitiin immoo hodhaa jechuudha. Kunoo kana akkasidha. Akkas ergan godhee booddee waan qopheeffadhaa dhiifamal tokko asiitii roga isaanii ittiin baasuudhaaf roga akkattiin itti dachaasuuf ishee kana dachaasuufidha. Kunoo akkattiinidha. Amma dandeessanii amma istaayilii yoo callitanii hodhitanis hin ta'a garuu kana akkattiin ishee kana iddoo kana si'a tokko waraantu akka inni isin ittiin jedhuufi ammas dabaltanii iddooma sanaa irra deebitanii waraantu jechuudha. Ani harkaan waa hodhuu kana badaan danda'u garuu namoonni harkaan waa hodhuu ogummaa isaa qabdanii nama baay'ee gargaartanii anis dheengadda akkasuma hodhee namaa fi namoota intini ta'aniif godheera. Kan akkattiin hodhitu kirrii kalarii
intinichaas fayyadamuu hin dandeessu kirrii kanan qaba kalarii ani qabutu kanaaf akkattiin iddoo kana waraantu argitu ishee kan akkattiin jechuudha. Akkamas akka inni roga sinii fiduufidha yeroo uffattanii akka roga bareedaa isaa sinii fiduufi ammas iddoo sanaa yoo barbaaddanii akkasuma quba keessaniin jechuudha. Badaa stressii wanta nama godhu mini quba keessaniin akkattiin isheen kun hin baati keessaati. Akkattiin hundoo waa masaa fayyadamuu hin dandeessu sini wayita iddoo kanatti san kirrii isaa waan furdisee gudunfee fedheetanii kan inni hintineedhe. Yoo ammas iddoo ishee kana akka isheen ishee kana nu uumtuufidha. Ishee kana argitanii ishee kana mul'ata ta'een beeku sirriitti akka isheen roga ishee kana nuuf idduu fedheetanii kan inni akka godhaa jiru. Ammas iddooma sana dabaleetan irra dabalee asii gadi horaanaa argitanii kirriimti keessaniyyuu walitti yeroo gotottanii qirtsii sana fiduu hin danda'a jechuudha. Bocatti ishee gidduu nuyi barbaadnu sana fiduu hin danda'a jechuudha. Ishee kan akkattiin hodhitu argitu amma 2 fide jechuudha. 2 nuu fideera. Tokkotti daballaa akkattiin ishee kana iddoo kanatti jechuudha. Akkas kunoo ammas iddoo kana iddoo kanatti daballaa jechuudha. Tokko kan akkatti daballaa ammas maaliif mucaan xiqqaadha fuulli isaa iddoo kanatti akkattiin ammas tokkotti daballaa jechuudha. Maal fidaan iyyuu shinshiniisa jedhamu sanaa akka afaan keenyaatti shinshinitti fidaa jechuudha. Kun shinshinitti fidaa jechuudha lakkattiin. Amma argitaniittu wanta inni nu uume iddoo kanatti roga sana fidee rogichi xiqqattiinidha. Asii immoo hamma gurra isaa ga'u hamma bal'ina gurra isaatii dacha jechuudha. Akkattiin safareetanii isumatti ofitti butee safaree mucaama koottiin safaree gurra keessan safaraa akka fuula keenyaatti gurri keenya wal caala waan ta'eef jechuudha. Kana isatti safareetanii ammanii ishee kana fideetanii iddootti kanatti hodha. Iddootti kanatti akka argitan asii keessan baasa. Asii ol keessan baasee iddoo kanatti dhuftee seentii jechuudha. Iddoo kanatti yeroo isheen seentu isa kanaan asii olitti deebisa. Isaa caafii isaa dhumarraa kanaa jechuudha. Achii deebisee waraana iddooma sanaa. Bitanii baate keessaati. Bifa maal tokko achi warroonni ogummaa isaa qabdan immoo gana naman akkasiin bareechitanii hodhitanii kan ogummaa waa hodhuu kana badaan qabu. Garuu ilaa kun argitanii nan hodhadhe waan kwaalitii hodhaa barbaadu mini wantichiyyuu. Garuu yeroo namoonni immoo ogummaa isaa qabdan yeroo bareechitanii hodhattanii baay'ee bareeda. Argitanii ani akkattiin irra deebi'uun barbaade. Kalarii wayicha loonaa bocaa kirrii immoo boca isa hodhitanii wanticha hodhitan sanaa fayyadamuu hin dandeessu. Fakkeenyaaf ani kalarii biraadha kan hin fayyadame waan amma naan qabnee fi irra deebi'uufidha. Rogicha sila waan hin baasee fi amma walitti akka dhiphatuuf jechuudha moggaansa. Ammasii iddoo kanatti dhufa irra deebi'aan jira.
karaa masilaaran deebi'ee la argitu ishee kana gurra isaaf waan ta'eef akkattiin iddoo kana fidee gurra isaaf waan ta'eef karaa bakkeetti hin ba'e. Okay. Akkattiiniti ishee kana fidee ishee kana immoo fideetanii iddoo kana kaa'aa jechuudha. Gidduu lamaan kana gasheetanii marfee makootiini karaa mansila turerraa deebi'ee waan achis deebi'eef akka jabaatu waan barbaaduuf jechuudha. Asitti hodhaa jechuudha. Argitanii iddoo kanatti asii immoo ishee kanatti deebisa. Amma finneerra gam tokkoon jechuudha. Bareedutti akka inni jabaatutti jechuudha. Yeroo harkifnee baasnuu fi yeroo harkifnee uffannu akka nu jalaantiin hin jennetti irra deddeebinee jabeeffannee iddootti kanatti hodhina. Sabooda kunoo kanaanii akka argitanii qarxii shinshinii uummatee argitanii baay'ee kalarii bareeduun argadhe akka tasaa akkasii goone. As immoo deebinaa gamasa kan biraatiin jechuudha. Innis akkuma sasilaa akkasa gama sanaan ilaaltanii shinshinii isaa baasnaaf jechuudha. Kunoo iddootti kanatti rooginni sun waan jiruuf inni iyyuu hin dhufa yeroo quba keenyaan walitti qabnu akkattiin daballa. Kaptiin daballa. Isinitti mul'ata dheena bargadadha. Ammas iddoo kanaati roguma sanaatiin daballee amma barbaadan gochuu hin dandeessu. Intiniisa rogasaa shinshiniisa sana maaliifi shinshinichi gidduunsaa akka bal'atu bukkeessaa garaagara naa dhiphatee gidduunsaa akka bal'atu nu godha waan ta'eef hamma barbaadanii gochuu hin dandeessu. Amma fedhii keessanii jechuudha. Jechuun akka furdi namni furdaan amma over intanii fayyadamu waan ta'uuf kunoo ishee kan akkattiin asitti jabeessinee ishee tokko daballaa. Kunoonni kunis akkuma sila isinitti agarsiise gaa safareeraaf iddoo kanatti waan safareef just waan qalloo ishee murtanii baastu kuntinichumarra namoonni tokko tokko immoo laastikiitti gashu pilaastikiitti gashu akkattiin kunoo haala salphaa ta'een Oromiyaa keessa namoonni jirtan akkattiin hodhattanii mana keessanitti bituu isin hin barbaachisuutu bittanii simmoonni suni kun wizin disrood al tokkoo fida nama paaketii meeqa fixeera erguma intiniin kun dhufeeti biyyuma asiitii yunu bukkeedha lammashee yeroo shanitti gurguru na horiidhaan taphachuu ta'a fayyadamtanii gattu isa kana garuu 3-4 hojjettanii tokkoffaa kan keessanidha foolii keessanii galgala guyyaa fakkeenyaaf yoo ittiin bakkee ooltan galgala fiddanii miicitu tokkostanii ganama tokkostanii bareechittanii fudhattanii baatu jechuudha. Kanaaf haala salphaatiin maallaqa salphaa ta'een namoota hiyyummoo kuni carqii meetirii tokko fakkeenyaaf yoo bitamee namoota baay'eedhaaf namoota 20 akkas 20 ta'u 20 caala kun caala meetiriin tokko kan inni hodhu haala kanaatiin meetiriin tokko 20 ol ishee akkasii 20 ol waan ta'uuf
nama 20 yoo nam tokkoof tokko laattanu nama 20 gargaarti jechuudha. Argitanii akkatti bareedu waan xinnoo tokko fakkaata iyyuu tila. Ila argitanii kanaafi amma kuni mucaafin hojjedhe waan natti xinnaata mee gara ilma kootti sin deebiseetanii yeroo inni uffatu immoo laaltu jechuudha. Uffadhu gara isaattiin isin naannessa. Şöyle. Boş. Argitanii iddoo gurrasaas intanisaas boocisaas baay'ee bareeda. Satu barbaadeen gurraacha hojjedheefin ture meerri inni hojjette. Inni immoo waa ta'e tokko hojjeteetu na kofalchiisaa oole na bukkee taa'ee hojjechaa ture silaa. Kanaaf ilaanni immoo kana hojjeteetti baraa ture inni baay'ee nama kofalchiisa. Inni kana hojjete qalladaan ana wajjin taa'ee hojjechaa ture. Haala kanaatiin kun argitu gaa birrii yeroo 10 yeroon 5 wizin disroo 2 bituurraa kan akkas goone kan akka goone kun asiifi asiin qabsiisna kirriidhaan ishee kana gidduu ishee gashina asiinis akkas daballee qabsiisna. Kun carqiin kun carqii ani qabadheeru kun miicamee matee intineedha malee wan carqii tokkofamu miti. Carqii tokkofamu miti carqiin kun yoo carqii akkasii qabaattan bareedaadha. Maaliif tokkosu yeroo hundaa stressii godha waan ta'eef lummuxxii wayda carqii lummuxxiidha. Yoo miicotanii ma gogee ganama fudhattanii baatu jechuudha. Yoo 2-3 qabaattan 2-3 hojjettan ta'e immoo yeroo barbaadan tokkostanii kaa'attanii akka kanatti kunoo carqii uffattan wayyaa uffattanii gatuurraa fooxaa fayyadamtan gatuurraa kunoo akkattiin alaa kunoo kalarii barbaadan fayyadamuu dandeessu. Gurraacha, adii, diimaa wanta isinitti tolee hojjettanii mana keessanitti ofis fayyadamuu dandeessu. Namaafis hojjedhaa kennaa dira. Galatooma waan na daawwattaniif sheerii godhaa namni biraas akka qabu baay'een isin galateeffadha. Ciao.